Guddaa galatooma barri 2016 bara karoora xiiqii jennee qabannee hojii keenya qonnaa itti jalqabne bara kana keessa hojiiwwan biyya keenya ol kaasuu danda'an hojiiwwan gurguddaan akka hojjetaman ta'anii jiranii keessumaa gargaaramurraa gara oomishtummaatti karaa jedhuun kallattii guddaa qabannee hojii hojjechaa turreen bara 2016 bara oomisha 2016 keessatti hojiiwwan gurguddaan akka naannoo keenyatti hojjetamanitti kan jiran jechuudha. Hojiiwwan kun dameewwan qonnaa qabnu hunda keessatti karaa wal fakkaataa ta'een raawwachuu akka danda'u jalqabarraa jalqabee hoggansi ogeeyyiin fi maatii qonnaa warra jedhamanii beekaman hundi isaanii karoora xiiqidhaan qabanne kana keessatti akka isaan hirmaatanii taasisuudhaaf yaalii guddaan taasifamee jira. Kanaanis qindoominni fi waldhageettiin sadarkaa hundarratti akka uumamu ta'ee hojiin keenya karaa gaarummaa qabuun akka raawwatu baratti taasifamedha jechuudha. Kanaaf waliigala isaa fudhannee gaafa laallu barri 2017 bara oomisha qonnaa kan keenya barreen darban kamirraa olittiyyu itti raawwanne ta'uusaa asumaan isiniif ibsuun barbaada. Kanaan hojiin qonnaa keessatti bara oomisha 2016 lafa hektaara miliyoona 10.8 kan ta'u oomishoota gosa adda addaatiin uffisuudhaaf karoorfame lafti hektaarri miliyoona 11.2 kan ta'u immoo oomisha gosa adda addaatiin akka uffifamu taasifamee jira jechuudha. Kun karoora qabannee ol kan raawwate ta'uusaa laaluu danda'a. Dhimmi kun kan bara darbee wajjin gaafa wal bira qabnee tolaallu parsantaa 16.7 caalmaa kan agarsiisudha jechuudha. Kanarraa hojii keenya karaa qindoomina qabuu fi karaa kilaasteraatiin hojii keenya gaggeessuutu dura jiraata jenneeti kan karoorsinee hojjechaa turre. Kilaasteraan lafa hektaara miliyoona 8.6 kan ta'u kilaasteraan oomishuudhaaf kallattii qabannee karoora guddaa goonee qabanneeti hojjechaa kan turre. Kanaan lafti hektaarri miliyoona 8,651 kan ta'u parsantaa qabame ol raawwachuun kan danda'ame ta'uusaati jechuudha. Lafa waliigalaa bara kan midhaan gosa adda addaatiin uffisne keessaa harki 78 kan ta'u kilaasteraan kan oomishame ta'uusaati jechuudha. Kanaaf oomishtummaan lafa keenyattis sababa fayyadamuu kilaasteraatirraa kan ka'een oomishtummaan lafa keenyattis akkasumas oomishti bara 2016-17 kanarraa oomisha kanarraa eegnus dabaluu danda'a kan jedhudha kan tilmaamamu jechuudha. Kanaaf waliigalli isaa lafa amma midhaan uffisne kanarraa oomishti kuntaalli miliyoonni 300 fi 37 kan ta'u ni sassaabama jedhamee karoorfamee kan jirudha jechuudha. Gaas keessatti hojiiwwan keenya gama hundaanuu karaa makaanaayizeeshinii fayyadamuudhaan akka qonna keenya gaggeessuun facaasaa keenya gaggeessuun hojiin guddaan taasifamee jira. Makaanaayizeeshinii keessatti lafti hektaarri miliyoona 4.8 kan ta'u oomisha waliigalaa lafa oomisha waliigalaatiin uffifame keessaa parsantaa 43 kan ta'u tiraakteraan akka inni qotamu kan taasifamedha jechuudha. Kunis karaa teknooloojiitti ce'aatuu deemuu keenya kan agarsiisu ta'uusaa laaluun ni danda'ama jechuudha. Oomishoota waliigalaa bara kanaaf oomishuudhaaf karoorfanne keessa keessumaa oomishoonni waa'ee midhaan nyaataa keenya mirkaneessuudhaaf gahee guddaa qabaatan oomishoota biyya alaatirraa galan bakka buusuu keessatti gahee guddaa qabaatan oomishoota biyya alaatitti ergina jennee karoorsanne keessatti gahee guddaa qabaatanii fi carraa hojii uumuu jidduu kana keessatti immoo kan dandeessisan inishetiivoota bonyeeti kan hojjechaa turre. Inishetiivoonni keenyas gama hundaanuu gaafa laallu inishetiivoota baay'ee milkaa'aa ta'uu isaaniiti kan bara darbe kana keessatti kan laalame jechuudha. Kanaaf jijjiiramoonni gurguddaan dhufanii kan jiran ta'uusaa isiniif kaasuu barbaada. Keessumaa waa'ee midhaan nyaataa mirkaneessuu wajjin wal qabsiisee oomishoonni gurguddaan xiyyeeffannoo guddaatti kan inni akka inishetiivitti irratti hojjechaa turre tokko boqqoolloodha. Boqqoolloo irratti lafa hektaara miliyoona 1.7 kan ta'u boqqoolloodhaan nuufisna jenneeti kan karoorfannee hojjechaa turre. Lafti hektaarri miliyoona 2 kan ta'u boqqoolloodhaan akka inni uffamu taasifameeti kan jiru. Gama biraatiin immoo
naannoowwan gammoojjitii fi midhaanota gahanii dafanii gahuu danda'an irrattis xiyyeeffatamee hojjetamu waan irra jiraatuuf mishingaan initiatiivii keenya guddaa tokko ta'eeti kan hojjechaa turre. Mishingaa lafa hektaara miliyoona tokko ta'u irratti ni misoomsina jennee karoorsine. Mishingaa lafa hektaara miliyoona tokkoo fi 40,000 ta'u irratti parsantaa yaadamee olitti raawwachuun kan danda'ame ta'uu isaati jechuudha. Oomishoonni kun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti iddoo guddaa kan qabanii fi keessumaa naannoo gammoojjitti rakkoo wabii midhaan nyaataa naannoo gammoojjii jiru hambisuu keessatti oomishoota gaheen isaanii guddaa ta'e waan ta'eef naannoo kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjetamaa turee fi akkaataa karoora xiiqii qabanneen raawwii keenyas gaafa laallu raawwii gaariidha kan jedhu laalla jechuudha. Midhaanota alaa galan kan bakka buusuu danda'an jennee oomishoonni xiyyeeffannoo addaatiin immoo irratti hojjechaa jiru. Tokkoffaan oomisha qamadiiti. Hundi keessan akka beektan oomisha qamadii bara baraan lafa gannaa oomisha qamadiitiin uffisaa turre dabalaa dhufnee jirra. Bara darbe kana kan keessa immoo bifa adda ta'een dabaluutu nurra jiraataa jenneeti kan karoorsine hojjechaa turre. Lafa hektaara miliyoona 3.1 kan ta'u qamadiidhaan uffisuudhaaf karoorfamee kan hojjetamaa ture. Yommuu ta'u yeroo ammaatitti lafti hektaarri miliyoona 3 fi 165 kan ta'u parsantaa 100 olitti kan lakkaa'amu qamadiidhaan uffisuun danda'amee jira jechuudha. Kun qonna gannaa keessatti ilaalamuyyuu malee bara 2016 keessatti oomisha qamadii kana jal'isiidhaan oomishuudhaanis hojii guddaadha kan hojjetamaa ture waan ta'eef lafa hektaara miliyoona 2.8 kan ta'u bona darbe keessatti jal'isiidhaan qamadii misoomsuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf akka tarsimoo guddaa qabannee deemaa jirrutti qonni keenya roobarratti kan xiyyeeffatee deemaa ture. Rooba jalaa ba'ee gara jal'isiitti ceesisuutu nurra jiraataa jenneeti qabannee hojjechaati kan turre. Kanarraa gaanii gaafa laallu lakkoofsa nammas ni kaasurraa gaafa laallu lafti hektaarri miliyoona 3.1 kan ganna keessatti oomishne bona keessatti immoo lafti hektaarri miliyoona 2.8 kan itti oomishame garaagarummaa guddaan naannoo kanarratti mul'achaa jiru. Bara 2015 keessatti kan bonaatiin kan gannaatiin kan oomishne lafa hektaara miliyoona 2.7 ture jechuudha. Kan bonaatii fi kan gannaa wal bira qabnee gaafa laallu kan bonaa kan gannaa caalee bakkeetti argame ta'uusaa asumaan isiniif kaasuun barbaada. Kun sababni isaa xiyyeeffannoo guddaa jal'isii irratti kennee hojjechaa turre irraa kan ka'e akka ta'e asumaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf tarsimoon keenya qonnaa hirkattummaa roobatirraa gara jal'isiitti jennee qabannee deemaa jirrus bara darbe kana keessatti milkii guddaa kan itti argannee fi jijjiiramni guddaan kan itti mul'ate misooma qamadii jal'isiitiin hojii guddaan kan itti hojjetamee fi kan gannaatir kan bonaa kan caalee ta'uusaa isiin kaasuun barbaada. Gama biraatiin garbuu biiraa hundi keessan akka beektan biyya alaatirraa kan nuti galchaa turre. Garbuu biiraa biyya alaatirraa galchuu dhaabuudhaan waggoottan lamaan tokko lakkoofsisnee jirra. Bara darbe kana garbuu biiraa lafa hektaara 500 irratti ni oomishna jenneeti kan karoorsinee hojjechaa turre. Lafa hektaara 500 fi 28 kan ta'u kunis parsantaa 100 waliin irratti misoomsuun kan danda'ame ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiin kan naannoo keenya keessatti bal'inaan kan hin beekamnee fi waggoottan lamaan sadan darban kana keessatti xiyyeeffannoo addaa kennee kan itti hojjechaa turre. Hojiin tokko hojii guddaan ruuza irratti kan nuti jalqabnee hojjechaa turredha jechuudha. Ruuza irratti hojiin jalqabnee hojjechaa turre bara darbe bara 2016 kana keessatti jijjiirama guddaa kan itti mul'ate. Lafa hektaara miliyoona 1.5 kan ta'u irratti ruuzan ni misoomsina jenneeti karoorsinee hojjechaa kan turame. Lafti hektaarri miliyoonni 1,918 kan ta'u irratti ruuzni misoomeeti jira. Yeroo ammaa oomishoonni kun dhaabbiin isaanii gaafa ilaalamu madaalamu oomisha an arganna jennee karoorsineen wal bira qabnee gaafa laallu sanaa wal argamuu danda'a kan jedhu tilmaamoonni tokko mul'isaa jiru. Akka biirootittis tilmaama sabsii duraa yeroo ammaa gaggeessaa kan jirruun kan ilaalamaa jiru jechuudha. Gama biraatiin oomishoonni midhaan zayitaa ta'an irrattis xiyyeeffannoo guddaan kennameeti kan hojjechaa kan nuti turre. Keessumaa atargoonsituu kan soyaabiin jennee kan waamamu lafa hektaara 1,600 irratti ni misoomsina jenneeti kan karoorsinee hojjechaa turre. Lafti hektaara 1,600 fi 3,000 kan ta'u irratti oomishtu kun akka inni oomishamu ta'ameeti kan jiru jechuudha. Kunis parsantaadhaan gaafa laallu parsantaa qabamee olitti parsantaa 100 waliin kan raawwatu ta'uu isaati.
oomishoota keessatti bal'inaan kan yeroo adda addaa gabaasa keessatti sirriitti mul'an miidiyaan illee uffisa guddaa kan hin arganne oomisha looziiti. Looziin naannoo keenya hunda keessatti iyyuu kan hojjetamuu fi jirama guddaa jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa waa'ee midhaan nyaataa hawaasa keenyaa irrattis nutriishinii irrattis wanni guddaa kan qabu. Isarrattis xiyyeeffannoo guddaadha bara kana kan kennee hojjechaa turre lafa hektaaraa 500 kan ta'u irratti lawuzaa ni misoomsina jenneeti kan karoorsine lafti hektaarri 500 fi 1800 kan ta'u irratti parsantaa 100 ol kan ta'u lawuzaan kan uffame ta'uusaa asumaan isin kaasuun barbaada jechuudha. Gama biraatiin midhaan zayitaa kana keessatti kan xiyyeeffannoo addaas kennee hojjechaa turre kan biraa midhaan suufidha. Suufin zayita irratti hojii fedhiin zayita biyya kana keessaa guutuu keessatti iddoo guddaadha. Oomisha iddoo guddaa qabudha. Oomisha kana bal'inaan itti deemuun dura jiraata jennee bara darbe kan karoorsine too jalqabne bara kana lafa hektaara 200 irratti ni misoomsina jenneeti kan karoorsine hojjechaa turre lafa hektaara 180 kan ta'u irratti oomishtu kun kan raawwate ta'uusaati. Kun parsantaadhaan gaafa laallu parsantaa 90 kan raawwate ta'uusaa asumaan isin kaasuun barbaada. Oomishoota initiatiiviin qabannee hojjechaa jirru keessaa fi alergii irratti immoo xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jiran. Keessattuu boloqqee. Boloqqeen alergii irratti iddoo guddaadha kan inni qabu. Oomisha boloqqee bara baraan lafa isaa dabalaa dhufnee jirra. Bara kan lafa hektaara miiliyoona 1 ta'u irratti oomisha boloqqeetiin ni uffisna jenneeti kan karoorsinee hojjechaa turre. Agoonatitti lafti hektaarri miiliyoona 1 fi 81 kan ta'u irratti boloqqeen misoomee kan jiru ta'uusaati. Kun bakka tokko irratti yeroo ammaa sassaabbisatis kan jalqabe ta'uusaa asumaan isin kaasuu fi kunis parsantaadhaan gaafa laallu parsantaa 100 ol raawwachuun danda'amee jira jechuudha. Gama biraatiin oomishoota alergii keessatti tokko oomisha saliixa wal qabatee jirudha. Saliixa naannoo keenya keessatti bal'inaan kanaan dura itti deemaan turre bara darbe kana keessatti oomisha saliixatiif xiyyeeffannoo guddaa kenneeti kan hojjechaa turre. Lafa hektaara 500 kan ta'u saliixan ni misoomsina jennee karoorsinee kan hojjechaa turre. Yeroo ammaatitti kun parsantaa 100 kan raawwateedha jechuudha. Gama biraa oomisha maashoo tiin kan wal qabatu maashoon biyya alaatti ergamuu keessatti gahee guddaa waan ta'eef maashoo irrattis xiyyeeffannoo guddaadha kennee kan hojjechaa turre. Lafa hektaara 300 kan ta'u irratti maashoo dhaan ni misoomsina jennee karoorsine lafti hektaarri 300 fi 112 kan ta'u parsantaa qabamee walitti raawwachuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf waliigalli isaa hojiiwwan initiatiiviiwwan damee qonnaatiin qabannee socho'aa turre keessatti initiatiivoonni keenya gurguddaan isaanii karaa abdii guddaa namaaf kennuu danda'u fi jijjiirama waa'ee midhaan nyaataa irrattis alergii irrattis midhaanota biyya alaatti irraa galan bakka buusuu irrattis carraa hojii uumuu keessattis jijjiirama guddaa fiduu danda'anii fi abdii guddaa namaaf kennuu danda'an bara 2016 keessatti kan raawwataman ta'uusaa asumaan isin kaasuu barbaada. Hojiiwwan kana gaafa hojjan dhiyeessiin callaa guddistuu iddoo guddaadha kan inni qabu. Callaa guddistuu keessumaa xaa'oon keemikaalaa dhiyeessuu irratti hojiin bara kana qindoominaan hojjetamaa ture. Keessumaa mootummaan federaalaa ministeera qonnaatiin bittaan xaa'oo keemikaalaa biyya alaatirraa yeroodhaan bitamee karaa qonnaan bulaa keenyatti akka inni dhiyaatu taasisuu keessatti carraaqqiin bara kana godhamaa ture carraaqqii baay'ee guddaadha. Kanarraa ka'ee xaa'oo kuntaala miliyoona 8.2 kan ta'u qonnaan bultoota keenyaaf ni dhiyeessina jenneeti karoorsinee hojjetamaa ta'u kan turre. Kun dhiyeessii isaatiin wal bira qabnee gaafa laallu xaa'oon kuntaalli miliyoona 8.7 kan ta'u parsantaa yaadamee olitti kan dhiyaate akka ta'e hubatamee jira jechuudha. Kanaaf xaa'oo dhiyaate kan immoo karaa xaa'oo kuntaala miliyoona 8.64 kan ta'u qonnaan bultoota keenya bira hangeenyee qonnaan bultoonni keenya oomisha gannaatiif akka isaan fayyadamuu danda'an kan taasifame ta'uusaa ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane akka naannoo keenyatti qophiiwwan kompoostii bal'inaan kan itti deemnee hojjechaa turre. Kompoostii idilee irratti bal'inaan hawaasti keenya bobba'ee kompoostii idilee kan itti qopheessaa ture. Kompoostii raammoo hawaasti keenya
bal'inaan iddoowwan moodela ta'an hunda isaaniitti irratti kompoostii raammoo qopheessuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennanii hojjechaa kan turanii fi jijjiiramni guddaanis kan itti mul'atedha jechuudha. Kanaaf waliigalli isaa barri 2016-17 oomisha barri oomisha 2016-17 bara hojii qonnaatiin milkii gaariitti argan bara inisheetivoonni keenya karaa yaanneen galmatti nuuf ga'uu danda'an barri kun damee qonnaat irratti bara jijjiiramoonni gurguddaan irratti mul'isne ta'uusaa isinii kaasuun barbaada jechuudha. Gama biraatiin hojiin gama misooma beeladaatiin jalqabnee otoo hojjechaa jiru baddaa irrattis gammoojjii irrattis hojiiwwan gurguddaa jalqabneeti kan hojjechaa nuti jirru. Keessumaa'uu mala namaan loon diqaalomsuu irratti hojiin bara kana bara 2016 keessatti jalqabnee hojjechaa jiru hojiiwwan gurguddaan hojjetamaati kan turani. Bara 2016 keessatti beelada miliyoona 1.6 kan ta'aniif mala namaatiin loon diqaalomsuun tajaajilli mala namaan loon diqaalomsuu kan kennameef ta'uusaa kan ilaalamedha jechuudha. Hojiin kun jijjiirama inni fidurraa jalqabnee bara kana keessatti bara 2017 kana keessattis karoorri xiiqii ammas ciminaan kan itti offeetoo karoorfame waan ta'eef bara kana immoo loon miliyoona 2.5 kan ta'an hin kennama jedhameeti kan hojjetamaa jiru. Yeroo ammaatittis loon 657 ol kan ta'u kennamuun danda'amee jira jechuudha. Hojiin kun kan bara 2016 raawwate akka jirutti kan bara 2017 amma jalqabnee jiru keessattis bal'inaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaa kaasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin dhiyeessiin cuucii guyyaa tokko qonnaan bultoota keenyaaf jiraataa magaalaatiif itti dhiyaachaa tures bara darbe keessatti karoora qabannee olitti kan raawwatame cuuciiwwan miliyoona 53 kan ta'an karaa qonnaan bultoota keenyatti horsee bulaa keenyatti akka isaan gadi bu'an kan taasifame ta'uusaati jechuudha. Hojiin guddaan tokko damee beeladaa keessatti bara darbe keessatti milkii guddaan kan itti argame dhiyeessii gaaguraa ammayyaatiin wal qabateetu hojii jiru. Damma bal'inaan oomishuun damma bal'ina qofaan osoo hin taane immoo qulqullinni isaa eeggateetoo oomishamuu akka danda'uuf gaagurri ammayyaa iddoon inni qabu iddoo baay'ee guddaadha olaanaadha. Asirratti qonnaan bulaa keenyaaf gaagura ammayyaa dhiyeessuu irratti hojiin jalqabneetoo jirru hojii guddaa jalqabneeti kan jirru. Bara darbe gaagura ammayyaa miliyoona 1.31 kan ta'u qonnaan bultoota keenyaaf akka dhiyaatu taasifnee jirra. Ammas bara kana keessatti miliyoona 1.5 kan ta'u qonnaan bultoota keenyaaf dhiyeessuudhaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru. Yeroo ammaatittis gaagurri ammayyaa 300 kan ta'u yeroo ammaa qonnaan bulaa keenyaaf dhiyaatee kan jiru ta'uusaa asumaan isinii kaasuun barbaada jechuudha. Inni biraa hojiin guddaan fi inisheetiivii gurguddaa keessatti qabanneetoo jirru misooma bunaatiin wal qabatee kan jiru. Misooma bunaa bara darbe kan xiyyeeffannoon gama lamaan kennameeti. Misooma bunaa inisheetiiviidhaan qabnee hojjechaati kan jirru. Idileedhaanis haala wal fakkaatuun qabamee kan hojjetamaa turedha jechuudha. Kanarraa kaanee qophiin biqiltuu misooma bunaa kan keenya bara baraan dabalaati kan inni dhufe. Bara darbe kana keessatti qophiin biqiltuu misooma bunaatiif ta'uu danda'uu fi dhaabbisaa biqiltuun biliyoonii 2.5 kan ta'u akka qophaa'u ta'ee biqiltuun kun lafa dhaabbiidhaaf qophaa'e irratti bara darbe kana keessa kan dhaabbatedha jechuudha. Inisheetiiviin keenya kan biraa inisheetiivii baala shaayiitiin wal qabateetu jirudha. Baalli shaayii hojiin kun jalqaba reefu bara darbe bal'inaan hojii kanatti kan nuti seenneetoo jirru. Bara darbe biqiltuu isaa qopheessuu irratti hojii guddaan itti deemamaati kan ture. Biqiltuu bara darbe qophaa'e irraa ganna darbe kanaaf kan nuuf qaqqabe lafa hektaaraa 4,000 irratti biqiltuun kan dhaabbate ta'uu isaati. Gara bara kanas cimamee itti deemamee lafti hektaarri 30,000 kan ta'u guutumaan guututti biqiltuudhaan kan uffamu hin ta'a jechuudha. Waliigal muuzii irratti abukaadoo irratti naannoo kanarratti hojiiwwan nuti jalqabneetoo jirruu fi hojiin bal'inaan hojjetamaa turanii jiranii ekspoortiin keenya abukaadoo irrattis taasifamaa tures karaa gaarummaa qabuun kan itti deemamaa turedha jechuudha. Damee kan keessatti dameen qabeenya uumamaa keessatti hojiiwwan qabeenya uumamaatiin wal qabatanii jiran bal'inaan kan itti bara darbe kana keessatti hojjetamaa turedha. Keessaa'uu ashaaraa magariisa irratti ganna darbe kana hojii guddaan hojjetamaa tureera. Hawaasti keenya bakka hundatti karaa bal'ina qabuu fi hubannoo gaariidhaan fi kutannoo guddaadhaan
dhaabbii guyyaa tokkootiifis waliigala isaa immoo dhaabbii bara kanaaf ta'uun irra jiraatu irratti bal'inaan kan hawaasti keenya hirmaachaa ture. Kanarraa ka'ee biqiltuu biliyoona 5.1 kan ta'u dhaabuun kan itti danda'amee fi kunis karoora biqiltuu hin dhaabna jennee karoorfanne biliyoona 4.9 ol biqiltuun isaas qophaa'ee dhaabbisaatis sanaa olitti kan raawwate ta'uu isaati jechuudha. Kunis lafaanis fudhannee too gaafa laalu lafa hektaara miliyoona 1.3 kan ta'u irratti ashaara magariisatiin ganna darbe kana keessa hawaasti keenya bal'inaan bobba'ee socho'ee hojii guddaa kan isaan hojjetanii raawwatan ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf waliigalli hojiiwwan misooma qonnaa keessatti fudhannee gaafa laalu jijjiiramoonni bara 2016 keessatti dhufe kun jijjiirama qindoomina sadarkaa hundatti hooggansa sadarkaa hundatti waliin beekumsaan hoogganamaa ture irraa kan ka'e jijjiiramoonni kun mul'achuu eegalanii jiranii. Oomishni hin arganna jennee bara kanaas karoorfanne gosa oomishoota hundaati irratti iyyuu karaa abdii guddaa namaa kennuun yeroo ammaa roobni bara kana ganna keessa tures rooba tamsaasanis baay'inaanis fudhannee too gaafa laalu midhaaniif rooba mijataa ta'edha kan ture biqiltuuwwan adda addaatiif rooba mijataa ta'edha kan inni ture. Hawaasti keenyas bakkeewwan roobni itti baay'achaa ture irratti midhaan isaatirraa rooba bishaan dhufu irraa dabsee akkaataan ittiin inni fayyadamaa ture baay'ee karaa hubannoo fi muuxannoo kanaan dura horataniinis dabalatee isaan hojjechaa turantu jira. Kanaaf jijjiiramni fi karoorri bara kanaaf hunda irratti iyyuu in arganna jennee too karoorfanne argamuu danda'a kan jedhu qabanneeti kan hojjechaa too kan jirru. Yeroo ammaa kan bara 2016-17 xumurree karoora bara 2017-18 karoorsinee gara hojiitti yeroo itti seenatoo jirrudha. Hojiiwwan tokko tokko jalqabnee kan itti deematoo jirru jira. Kan isaa yeroo isaa eeggateetu kan jalqabbiidhaaf itti deemnutu jira. Kanaaf kan oomisha bara 2016-17 karaa kanaan kan raawwate ta'uu isaa isin ibsuudhaaf guddaa galatooma.